oduu ammi afgaafii yookaan gaaffii deebii Dooktar Abiyyiin eetii fi wajjin galgala kana taasise irratti ijoo dubbii kan keessaa gurrannee finnee dhufne tokkoffaa abjuu keenya dhugoomsuu abjuu keenya milkeessuu kan dandeenyu eenyummaa Itoophiyaa isa guddaa keessa jira jechuudhaan akkasuma hireen Itoophiyaanotaa hanga du'atti biyya isaanii irratti hidhamuun agarsiisa turan yoo jiraannu Itoophiyaa yoo duunu Itoophiyaa jechuudhaan haasoo isaanii jechuudha agarsiisa taasisan garuu immoo waan adda godha diyaaspooraa jechuudha yoo jiraannu diyaaspooraa yoo duunu Itoophiyaanotaa jaa kanaaf garaagarummaan akkamii biyyi erga du'an boqotanii dhufan hojii osoo lubbuun jiranii hojjetanii jechuudhaan haasaa kanaas kaa'e. Kanaaf lammiileen Itiyoo horri biyya alaa keessa jiranii fi biyyoota garaagaraa jiranii fi biyya keessa jiranis cimanii akka hojjetan dhaameetu jira Dooktar Abiyyiin. Miidhaa sodaatanii murteessuu yoo itti muruu dadhaban bakkuma jirutti itti fufuudhaas jechuudhaan haasaa kanaas kaa'ee haasoo jechuudha ijoo gaa dubbiilee hanga tokko bichaa irraa qabannee isin dhufne gara hojiilee oduulee biratti isin dabarsina. Kanatti aansuudhaan jechuudha iidaa al-adahati wal qabatee durataan pirezidaantiin dhimma islaamaa jechuudha Itoophiyaa Dooktar Hajji Tufaa jechuudha ibsa baaseen irraan tana akkana jechuudhaan oggaa ayyaana jechuudha iidaa al-adaha kabajnu barsiifata hordofuu fi hojiirra oolchuu ta'uudha qabaa jechuudhaan kaanii jiranii akkasuma waa'ee jechuudha gaa iidni lama walirra dhufe iida lama walirra dhufe kana ulamaan yookaan daa'im biyyatteenya akkamitti ilaalte inni lama akkamii walirra dhufe iida torbaanii kan jumaa guyyaan jumaa iida torbaaniiti. Akkasuma iida arafaa guddaa inni kun lama walirra dhufe kana akkamitti akka kaayan gaa asuma waliin isinii keenya jechuudha akkataatti ulamaan biyyateenyaatis daa'in irra walii galtee keessa isiniif dubbifna. Guyyaan boruu guyyaa ammaasis akkaan guddaati guyyaa arafaa dhaabbatanii warri immoo jechuudha biyya islaama ta'ee jechuudha addunyaa hundarra jirtan kan hiree jechuudha carraa hajjii jechuudha arafaa dhaabbachuu isinii hin harkatinii. Soommanaan dabarsuudha qabdan soommanni jechuudha guyyaa boruu hojiin isin gootan hojjettan jechuudha tan kayrii rabbi jaalachiifnaan dilii waggaa takka tan dabartee fi tan hojjettanii dabarsitanii fi tan fuuldura waggaa tokkooti rabbiin isinirraa dhiqa kanaaf warra jechuudha khayra tan hojjetee rabbii ofiitis jaalachiisan waa godhu isinii jecha zikrii soommana du'aa'ii akkaan jabeessaa guyyaan jechuudha kurnan kun bar guyyaa soommana kurnan نازلنا في ليلة القدر جيت ورب القرآن خيس بويسني وجين والكتاب لما أنا كم قوتي الكنوتا الكن كنا سني ترى جالا قيوتا مو قيوتا كنا كنا رجالا يجوران خايني جيران خنافو أكاسيت يجورا اتجاهات سنينجنا دمية يجورا إذا لما يرتي ولما أنا كم تدق أبدي سني دوبيسو guyyaa jechuudha ammaan tana iida lama walirra dhufe akkatti ulamaahiin duraan dabartee yoonnaatis walii jechuudha keessa wal dhabaa keessa jira jechuudhaan kaayanii tokkoffaa jechuudha warri iida salaatee akkuma iidni irra dirqamaatti jechuudha salaanni jimmaatis irra dirqama lachuu jechuudha salaatu qabanii waa wallaallatu miti jechuudhaan kaayan ulamaanni gariin ammoo lakki warri jechuudha iida salaatee salaanni jimmaa jechuudha dhiisaniituma zuurii salaatanii jechuudhaan zuurii godhanii jechuudhaan irra kaayanii sadaffarratti ammoo warri jechuudha salaata jummaa salaatee jechuudha iida salaatee jechuudha salaata zuuriitii fi wannallee hin salaatu irra hin jiraatu jechuudhaan kaayanii jira. Afraffatti irratti ammoo warri jechuudha iidaa salaataniiti gartee miti iidaa salaatanii jummaadhaas namoonni jechuudha akka yoo salaataniis irra gaariidha jechuudhaan kan ammoo ulamaa'onni jechuudha biyyateenya maal murteessee kamirraa jechuudha kan filate warra jechuudha salaata iidaa gisa salaatee booda jummaas yoo jechuudha dandee jechuudha namoonni dandee magaalaa dhiyaatu naannoo masgida dhiyaatu yoo salaatan gaariidha jechuudhaan kaayanii kanaaf kan akkasitti gaa afran keessaa kan hin qabattan isin beekaa lafa hojii jirtanii fi iddoo jirtanii fi akkataatti ulamaa'onni biyya sanii deemuunis hojii deemuu dandeessanii kan akkasumatti bira isinii dabarra. Kanatti aansuudhaan jimma keessatti guyyaa arraan tanaa dargaggeessi tokko milishaa jechuudha fuudhee lafa darbuudhaan irra taa'ee walga jechuudha magaalaa guddoo keessatti hanga uummanni dhufee irra beerraa qabutti tumee jechuudha kun waan ajaa'ibaati jiruun hadhooyite milishattis nama geessiti guyyaa tokko tokko jechuudha milishaan qofti nama tumuu qofaa miti akkuma milishaan nama tumutti egartee miti namnis milishaa tumaa jechuudha kun milishaa tumuu danda'u qabaa sun sirriidha yaada sirriit kanani deeggarra haa ta'u garuu walitti bu'insi osuma jiru ta'e qaamni seeraatis yoo seeraan ala jechuudha namatti roorrise egaa seerri isaa olii seeraa jira waan ta'eef
ofirraa ittisuunis ni danda'ama. Kanatti aansuudhaan Oromiyaan irra miseensa humna jechuudha dafee dhaqqabaa tokko balaa konkolaataa walitti bu'een dhabde. Kanaaf kun dhugaan gadda nama dhagahamu jechuudha. Koomishinii nama jabaa humna jechuudha dafee dhaqqabaa kan jechuudha ta'e egaa konkolaataan itti bu'ee jechuudha. Konkolaataan wal dho'uudhaan lubbuun isaa dabartee jirti. Kanatti aansuudhaan elektirikii hanni elektirikii jechuudha baay'achuurraa muka gaanii irra dhaabbattu muranii hattuun lafa jiste biyya keessatti waan ajaa'ibaati. Kan immoo miidiyaan garaagaraatis gabaasaa jira. Hattuun hanganuma jabaattee elektirikallee muruu eegalte biyyi teenya biyya jechuudha bishaan elektirikaa jechuudha biyyoota Afrikaatti raabsaa jirtu taatee damee kana hunda kan hojjechaa jirtu taatee hanga ammatti akkamitti jechuudha muunni elektirikaan dhaabbatu muka barsaa fi yookaan xaawulaa ta'ee akkamitti sibiila godhuu dadhaban kunis gaaffiidha inshaallah fuulduratti hojjechuu irratti xiyyeeffatanii qaamni jechuudha dhimmi elektirika laallatu akka irratti hojjetu asumaan gaafanne. Kanatti aansuudhaan lammiilee Soomaalii afur jechuudha waan sammuu nama doochaati yaa'an jechuudha qabuudhaan waggaa dheeraaf erga jedhanii turaniin booda Suudi Arabiyaatti jechuudha murteen du'aa irratti dabartee jirti jechuudhaan Soomaalonni akka malee jechuudha gaddaa miidiyaa gogoosaa jira. Kanatti aansuudhaan Jawaar Mahammadiis sagalee ijoollee dafqaan bultoota Suudi Arabiyaatiif ta'uu eegalee jira. Namoonni keessaan naa erguudhaan sagaleen teenya jechuudha amma dhageemaa jirti sagaleen nuuf taamaa jirti jechuudhaan immoo sinaaf godhanii gizeen jechuudha eessarraan jedhamee maddi viiva Jawaariin naanjaanii gizeen jala seenee ilaalu dhugaadha sagalee ta'eef jira ijoollee 47 murteen du'aa irra kan namteefis kaayee akkasuma warra jechuudha seerumaan dhufee kumaa 200 nu fidanii 800tiin nurraa deebisanii miindaan keenya akkanatti jechuudha taajirra jedhee dubbate. Kanammoo ijoollee 47 sanii fi warreen hidhamanii biraa murtee biraa eeggachaa jiranis rabbi jechuudha murtee beeksisatti taa'ee jiruu fi kanaaf sagalee ta'uun baay'ee gaariidha. Ammoo dafqaan bultootaaf niin yaada san niin morme maaliif jennaan namni waan akka isaa hubateetii fi yaada fedhe mormuudhaaf mirga guutuu qaba dirree dimokiraasiiti waan ta'eef amma jechuudha namni keenya duraan jechuudha akka karaa kanaan seeraan alaan biyya namaa keessa deemee jechuudha saaraa keessatti dheebuudhaan beelaan du'a kaaniin harka namaatiin dhalaanis gudeedamaa jechuudha harka Yemanii fi Anfarii fi Soomaalii kanaan gudeedamaa kun ta'an baaraaf dhiiraa fi dhalaan nyaadhamaa kun gaara Suudii kana boombiin du'aa kun dallaalumaanuu ajjeefamaa kana hunda keessa jechuudha as keessa gisa dhufan biyya kana keessatti jechuudha akka namatti hin jiraatan jechuudha gabbaanii tokko uffata uffatanii gabbaaniin ta'an nama baqachaa jiraatan sagaleen dhiijannaan jechuudha irtiinis dhalaanis ta'e irraaf darban fooqirraanii darbaman lubbuun isaanii ni baati akka hunda keessa jiranii jechuudha. Kanaaf ammoo carraan mootummaa jechuudha hariiroo biyya tanaa wajjin uume deemaati seeraan qabeessaan dalagadhaa jee erguun sun carraa tokko beekaa namoota hedduu duraan seeraan alaan as keessa dalagatee akkatti gabbee waa bitatu dhabee jiruu gadadoo keessa gaddaan jechuudha dukkana keessa waa dheessaa jiraateetu amma gaddachee hedduun dhiironni baaraan gaddachee asiin karaa gubbaatiin deebi'aa jira jechuudha. Carraa kanatti fayyadamee carraan kun nuu tolee jaanii kanaaf kun ammoo waan bareedaadha kana waan mormamuu qabullee miti Jawaaris gaa ta'u ammoo kabaayee miindaa isaanii dhugaadha miindaan xiqqaachuun yoo jiraate mariidhaan fooyya'uu ni danda'an jaata yetti ammoo maktaboota amalaa garee tokko tokkos akkaan agareetti jechuudha maktaboonni Suudii gisee fidee dubartoota dhalaa buuse arabni dhufeeti hangana naani dalagaa nyaataa wajjin akkana jee gaafateeti fudhachaa jira hayin agaree ragaas niin fida waan ta'eef kana kanaan bira dabarra inshaallah sagaleen teessinis gaa isinii taamnaan furmaata isinii harkattu isiniin Kanatti aansuudhaan ogeeyyii fayyaa 8 Dr. Maayilee dabalatee jechuudha namoota okkora haasa jedhanii jechuudhaan shakkamuudhaan to'annaa jala oolan qorannoodhaaf ammaasis guyyaan dabalataa 8 guyyaan dabalataa akka jechuudha kan namuuf taasifameeti jira. Kanneen ammoo jechuudha warreen jechuudha shoorrakkaa uumee jechuudhaan ogeeyyoota fayyaa to'ataman Dr. Maayilee dabalatee 8 qorannoon ammaasis hanga duraanii kan nameef guyyaa waan hin ta'iniif guyyaa dabalataa poolisiinis gaafachuudhaan manni murtiitis kanneefi jira. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa miseensi paarlamaa Itiyoo jechuudha Dr. Diinaa Muftiin Isayyaas afaan carqii ummata kuushii fi wanniidha jechuudha walitti buusuudhaaf hojjechaa jira jechuudhaan Isayyaas afaan carqii kana qeeqeetii jira. Deemsii fi sochiin ammaan tana Isayyaas afaan carqii itti jiru jechuudha kan ummata jechuudha ba'a Afrikaa walitti buusan akkasumas walitti buusuudhaan jeequmsaamaa uumaa jiru. Kanaaf Isayyaas waan kanarraa dhaabbachuu qabaa jechuudhaanis akeekkachiisee qeeqee jira. Lugatti jechuudha kun waan dhugaati haallichi kun jechuudha waliin laaquudhaan hedduu jechuudha walitti bu'insa kakaa'umsaa jechuudha kakaasaa jira kana dhaabbachuudha qaba dhaabbachuu baanaa jechuudha akka jechuudha
tarkaanfiin cimaan jechuudha Afrikaa baatee Afrikaa hubattee irratti fudhattu asumaan gaafanna. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabna kana fakkaata kan biraatiin kun deemtu shedduutu kan fiqaasa akkasiin dhiyootu oduu ammeeti nagayaan naaf tura. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.